Abboda geeffadhu maal ta'e ibsa siifaa kennu ibsa sii kennee keessa booddee na gaafatta. Al tokko ibsa siifaa kennu gaaffii gaafatte irratti. Inni jalqabaa ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam Rabbiin Quraana keessatti maal jedhee afwan osoo inni walaw taqawwala alaynaa ba'd alaqaawil otoo inni hundayyuu miti gariidhumallee bilbilamoo jira saniif otoo inni gariidhumallee hunda osoo hin taane gariidhuma dubbii wayii nurratti kijibeedhaa jiraate kijiba godheeraa jiraate laqaxa'naa silaanii kunna ture watiin hidda dhiiga isaatiin kunna ture jedhe tole Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Quraanni kun gaafa bu'u ergasii Quraana hedduutu iyyuu bu'e akkamitti waggaa amma kanaaf otoo eeggaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobaa turani akkamitti waggaa amma kanaaf otoo onnee isaan kutiin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ture gaaffii tokko kanaaf Rabbi subhanahu wa ta'ala kana jechuun maal inni hin kijibne otoo inni kijibee jiraate garuu onnee isaa kunna ture jedhe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hin kijibne ta'uu agarsiisa waggaa hedduudhaaf Quraanni kun irratti iyyuu bu'aa ture jechuudha salawaatu rabbi wasalaamu alayhi onneen isaanii utuu hin citiin otoo waan takka hin ta'in akkas ture ammoo Khaybar lola Khaybar kun adeemsifamee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laal nabiyyummaa isaanii hadiisa tama fidde jechuudha Sahih Bukhari irratti nabiyyi dhugaa ta'uu isaanii taraa nama akka koof akka hin taane agarsiisuu isaatiif salawaatu rabbi wasalaamu alayhi lola Khaybar irratti forree keessatti summii godhamee gaafa kennamu jechuudha namoonni sahaabonni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajjin hin turan battaluma afaan kaawwatanitti yeruma sana du'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam garuu foon sun summiin naan godhamee jira na hin nyaatin jettetti dubbatte nabiyyummaa isaaniitiif ragaa ta'uudhaaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afaan keessa kaawwatan afaan baasani li'annahu ani summiidha na nyaatin jetteeni jennaan Nabi Muhammad ergasiiti waggoota meeqa turanii ka'aniiti kan jarri dhukkuba sana natti dhaga'amaa jedhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ho'a yookiin wobaadhaan kan jarri du'an malee dhukkuba qoricha kanaa miti kan du'an wanni jarra sirratti dubbatanii peeyiniin gaaf sanaa natti dhaga'amaa jira fakkeenyaaf ani har'a dhukkuba wayina dhukkuba yoo taate mata dhukkubina dhukkube ajennu mataa kosona dhukkubaa jiruti akka malee na dhukkubaa jira garuu bakka ciise sanatti bakki eengadde mucaan sun na waraane natti dhaga'ama yoon jedhe sanatu na ajjeesaa jira jechuudha miti kan na dhukkubaa jiru kan bira kan natti dhaga'amaa jiru kan biraadha kanaaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peeyiniin gaaf sana natti dhaga'amuu jira jedhan malee isatu na ajjeesaa jiran jenne isatu na ajjeese illee jenne laal kanaaf waanuma walitti dhufuudha miti kuni peeyini sana na dhaga'ameedha malee isatu na ajjeesaa jira isaanan du'eesse wadhani wanni dubbatamu tokko hin jiru kanaafuuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tokkoffaani Quraanni gaafa sana irratti bu'u Rabbiin otoo inni kijibaa ture sana durallee kan bu'aa ture kijibee jiraate sabbooda waan jiru otoo kijibee jiraate sila battaluma sanatti Rabbiin ajjeesa malee guyyoota amma kanan eegu ture tokko jedhe lammaffaa immoo hadiisa kanaan ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam summi sanatu na ajjeese son taane peeyinii isaan na dhaga'amaa jirani peeyiniin na dhaga'ame jechuun garuu isaan na ajjeese jechuudha miti kanadha wanti walii galatti lafa irratti jiru malee kanan na ajjeese kan jedhu jiru isatu ajjeese kan jedhu jiru taanaan ragaan agarsiisi Imboe. Robera fa. Baay'ee Ustaz deebii. Amma inni futu Robera fa natti ufa. Statementii wayii agarsiisuu barbaade. Tifafa. Ayyoo Ustaz galatooma obsa baay'eeni. Isinenne. Wanni nama fide keessatti statementiin fide keessatti laayinii jalqabaarra kan ture garuu kooziin akkaataa isaatti dubbachaa turan akkuma isinitti ibsaa turtanii dhukkuba sanatu natti dhaga'amaa jira kan jedhu sirriidha. Isa poozinii fudhatan sanarraatiin dhukkubbiin sun natti dhaga'amaa jira jedhani Aishaadhaan akka amma dubbisnetti jechuudha. On the first isaarratti gaafa jalqabu garuu kooziin ajjechaa isaanii poozinii sana akka ta'e dubbata. Dubbatu. Hidaayit jedha. Meen agarsiisi bakka underline godhite. Baasaa isinitti agarsiisa iddoo mamma isan nama fide eessan deema Yoruba. Dhufeesiif haa baasu yoo jiraate. Haa ta'u inni.
Garuu rifeerii adda addaa gaafa dubbatan dhukkuba sanaan akka du'anidha kan dubbatamu. No. Rifeeriin adda addaa dubbatu malee Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanaan hin duune. Sanaan du'ani kan jedhu ragaan adda tokkollee hin jiru. Dhaggeeffadhaa kaa. Sagaleen kun dhagaamaa jiru moo jiru? Nagama. Ayya. Sirriitti dhaga'ama, sirriitti dhaga'ama. Nagama. Baay'ee Sallallahu alaihi wasallam payini gaaf sanaan dhagahama jedhan malee khoozin ittiin du'aa jirullee sanadha hin jenne jarri. Salawaatu rabbi wasalaamu alayhi. Payini sun dhagahamu jira. Jedhani maal jedhani? Hiddi koo waan cite natti fakkaataa jedhani malee hin cite hin jenne. Waan cite natti fakkaata sababa sanarraa kakee jedhani. Erga akkasii waggaa amma sana qoy. Waggaa amma sana egaa summii sana nyaataniiti akkamitti otoo hiddi isaanii citiin ta'a. Erga rabbitu itti dallanee karaa rabbiitiin kana ta'aa jira ta'e waggaa amma kana tuun citiin akkamitti taa'e tokko. Lammaffaa citeera maaf hin jenne. Si jammir sababaan isaa iyyuu gargari. Tokkoffaan inni quraanaa otoo inni narratti sobee jiraate onnee isaan isaa qaba ture yookaan immoo hidda onnee isaan qabee kuta ture jedhe. Quraanni rabbu'e asii immoo sababni itti dhukkubni kun isaanii dhukkubee fi sababa Yahudaan takka Khaybar irratti foon isaan nyaachiste malee sababa quraana sanaatti miti. Otoo quraana ta'e rabbiin subhaanahu wa ta'ala Yahudaan kun bar nabiyyii ta'uu kee baruudhaaf ergasii gaafatanii jennaan maal jetteen nabiyyii dhugaa ta'uu kee baruufan si nyaachisee jetteeni bar. Isheenu koozin isheen itti kana nyaachiste iyyuu yoo dhuguma nabiyyii ta'e hin nyaatu jedheen kana godhe jetteen dhuguma moo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergaa afaan kaawwatanii booddeedha. Maal godhan afaanii baafatanii tufan jechuudha. Kanaaf asitti wanti isheen itti fiddee kana nyaachisteef namni kun nu rakkiseera yoo dhuguma na ta'e kana hin nyaatu yoo ta'e immoo hin nyaatee battalumatti du'a jettee dhufte. Warri sahaabonni yookiin immoo baaldarabaan isaanii barattoonni isaanii yeroo sana nyaatanii yeroo sanatti du'ani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam garuu nyaatanii hin duune. Ergasii turanii jaartii sana waamanii wanti gocha kana si gochisiiseef maalinidha jennaan yoo nabiyyi dhugaa taate nyaattee hin nyaattu hin duutu yoo nabiyyi ta'uu baatte immoo nyaattee duuta jedheen fide hin nyaanneeti jetteen. Ragaan jira kanaaf ustaas. Baasii si fiduu danda'a yoo tokkicha na obsiti. Naa baasuu osoo hin ta'in natti maanan dubbisa. Egaa isuma si baasuuf kadhaa qaa tokko na obsi si baasee dhufa. No, yoo dubbisuu yoo baattan yaadattu qaaliidhaan jechuu kooti ana. Wala dubbisuu yaadadhu sanifan si baasadheen hadiisa isaa. Oh, okay, yes. Kan bisa jalan tuh dah. Serbat nih agar jalan tuh nulis.